Feesbuukiin dhiibbaa uumtootaaf kaffaltii ji'aan akka kaffalu beeksise. Meetaan namoota dhiibbaa uuman tiiktookii fi yuutuubii irraa gara feesbuukiitti sossobuuf kaffaltii ji'a ji'aan kaffala jedheera. Meetaan sagantaa haaraa Creator Fast Track jedhamu kan uumtoota viidiyoo beekamoo ta'an waltajjiiwwan miidiyaa hawaasaa dorgoman biroo irraa gara feesbuukii fiduuf akka jiru ifoomseera. Dhaabbatichi namoota dhiibbaa uumuu danda'aniif kaffaltii ji'a ji'aan kan kaffalu viidiyoo isaanii feesbuukii irratti maxxansuu qofaan akka ta'e beeksiseera. Uumtonni filataman baay'ina hordoftoota isaanii irratti hundaa'uun hordoftoota 100,000 ji'atti $1,000, hordoftoota miliyoona 1 ol ji'atti $300,000. Maallaqa kanaan alattis feesbuukiin viidiyoo isaaniif jajjabina yookaan buustii ni kenna. Sagantaan kun yeroo ammaa ulaagaalee ciccimoo kan qabu yoo ta'u kanneen ijoo ta'an jiraattota United States yookaan Kanaadaa fi umuriin isaanii waggaa 18 ol ta'e yoo xiqqaate hordoftoota 20,000 Instagramii irraa TikTokii yookiin YouTube irraatii qabaachuu qabu. Fuula Feesbuukii yoo xiqqaate guyyoota 30 aktiivii ta'ee fi ji'oota 6 darban keessatti Reels yookaan viidiyoo tokkollee maxxansine qabaachuu qaba. Guyyoota 60 darban keessatti yoo xiqqaate viidiyoon view 30,000 yoo qabaatedha. Tarkaanfiin kun kan fudhatame erga Meetaan bara 2025tti $3 biliyoona akka ga'uuf maallaqa uumtootaaf kaffalu dhibbeentaa 35 akka dabalu beeksisee booda. Meetaan dhiibbaa siyaasaa fi balaa seera TikTok United States keessatti mul'atu ilaalcha keessa galchuun dhiibbaatti ta'uun filannoo biraa akka barbaadan jajjabeessaa jira jedhame. Kun iddoo baayogiraafiidha.